dirqamatti kenname sirnaan waan fudhachuu didaniif yookiin waan rimcicummaa agarsiisaa dhufanii fi Jaal Daawudii akka kanatti walii deemuu hin dandeenyu gara biyya keessanitti galaa jedheen. Abbaan Caalaa Sagalee tokko fudhatee dhufe. Gaafa dhufuu fuulli isaanii gaarii miti. Namatti naasa'anii itti seenee gurbaan qormaata barbaannaan dhaabii ittiin jedheen Jaal Daawudii. Maqaa nama kanaas hin dhayinaa oduu kanaas hin dubbatinaa lammata namni tokko akka hin dubbanne waraana keessatti hin dubbatinaa nuun jedhee Diimaa. Aangoon ati ammas itti deebitee ittaanaayyuu duree ta'uu hin qabdu kan jedhu Jaal Leencoo wajjin baay'ee wal falman. Garuu komiin Diimaa fi Leencoo gidduu tureera. Intala tokkotu jirti Boontuu jedhamu maqaa ishee illee hin beeku. Akkuma dhufteeni Boontuu itti moggaafte Tigireedha. Diima fuula bukkee teessee qawwee cancala banattee afaan qawweetti qabdee teessitti. Nu bira dhaabbadhaati yoo nu wajjin loluu barbaadan hin lolaa. Yoo hin barbaanne nutti maa jennaan loluu hin barbaannu isin hin lolinaa. Kan jedhu achi as nutti deebifte. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis akkuma baratametti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa obbo Dibaabaa Taaffasaati. Obbo Dibaabaa Taaffasaa yeroo dheeraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda kennaa kan turanii yeroo dirree lixaatti qabsoon hidhannoo eegalerraa kaasee miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan boodarras haga miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromootti sadarkaa hooggansaatti tajaajilaa turaniiru. Akkasumallee waraana keessatti sadarkaa miseensummaarraa haga hoogganummaa sadarkaa adda addaatti tajaajilaa kan turan har'a keessummaa keenyadha. Har'a keessummaa keenya akka ta'an kan affeerree fi yeroo darbe tokko akkuma daawwattoonni keenya beektan Hayyudurii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa affeerree kitaaba Obbo Leencoo Lataa keessatti bakka maqaan isaanii itti eerame irratti yaada akka kennan akkasumallee odeeffannoo dabalataa yoo qabaatan akka nuuf kennaniif affeerree turtii waliin taasisuun keenya kan yaadatamudha. Isaanis yeroo qophii keenya walii waraabaa ture yookiin yeroo turtii waliin taasisaa turre maqaa namoota adda addaa eeraa turaniiru. Maqaa isaan eeran keessaa Obbo Dibaabaa Taaffasaa nama tokkodha. Obbo Dibaabaan yeroo ammaa kana biyya Ayirlaandidha kan isaan jiraatanii. Maqaan isaanii eeramuu sanaan alattis haalota dirree lixaa keessa ture waan beekan odeeffannoo kan dhaloota kanatti himuu qaban har'a akka nutti himanii fi bakka kanatti keessummaa godhannee kan affeerrannee jirru. Aga xumuraatti akka nu waliin turtan jecha aga xumuraatti yoo nu waliin turtan qophii keenya kanarraa hubannoo gaarii akka argattan ni abdanna. Kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarra. Obbo Dibaabaa baga nagaan dhuftanii baga wal argine jechuu barbaada. Galatoomii Biqilaa baga miidiyaa kanatti na affeeruu keetiif galatoomii ulfaadhu fayyaa ta'e. Haa ta'u isinis yeroo qabdan irraa nu qooddanii waamicha keenya dhaga'uudhaanii keessummaa keenya ta'uu keessaniif baay'ee guddaan isin galateeffadha. Mee egaa kallattiidhaan gara qabxiilee ijoo qabannetti utuun darbiin dura daawwattoota keenyatti eenyu akka taatan utuu ammuma gabaabaatti of ibsitanii anillee ammuma xiqqoon isin ibse. Egaa namoonni keenya namoota fuuldura jiran namoota maqaan isaanii baay'ee bebbeekamuun alatti namoota hojii hojjechuudhaan qabsoo keessatti gumaacha adda addaa taasisan namni baay'een hin beeku. Tarii daawwattoonni keenya kan isin hin beekne yoo jiraate eenyummaa keessan gabaabinaan daqiiqaa lamaa gaditti utuu nu ibsitanii. Gaariidha galatoomii. Ani Dibaabaa Taaffasaan jedhama. Naannoo Gidaamii dhiyaa Wallaggaa Gidaamitti dhaladhee naannoo ganda Abootee Xibinoo jedhamtu. Achumattan guddadhes barnoota koos achumattanii barataa ture. Umurii ijoollummaatiin egaa tokko tokko irraa kan ka'e gara biyya naannoo sana gadhiisee bahuudhaaf murteesse. Haa ta'u garuu akkam bahuudhaaf ka'etti gara biyya Sudaanitti deemuudhaaf ture. Utuu sanatti jiru mucaa tokko wajjin kan mari'ataa turre ergasii ijoolleen lama nutti dabalamanii
sochii wayii naannoo sana jira kan jedhamu oduun qotee bulaa keessaa deddeemaa ture. Oduu kana dhaggeeffannee amma gara sanatti adeemnu kan jedhamu ijoolleen namooti wajjin bahuudhaaf kaane kun yaada dhiyeessanii hin baanu gara sanatti dhaquun gaarii miti. Oduun kun ammatti wanti dhaga'ames hin jiru, waa'ee isaaniillee waan irraa hubannoo qabnu hin qabnu. Nuti karuma keenya baanee duubaan itti haa dhufnu malee amma kallattiidhaan yoo jara kanatti hidhannee isaanillee saaxiluu ta'a. Isaaniif gaariin ta'u. Kanaaf duubaan itti dhufnee yaada dhiyeessee sana booddee yaada koo fudhatanii duubaan gara duubaatiin naannofnee jechuudha. Biyya Sudaanitti baanee utuu Sudaaniin keessan seenini kormuu geenye kormuurraanii miseensa adda bilisummaa Oromoo iyyaafannee argannee gara sanatti gara dirreetti achi deebinee jechuudha. Bara kamii gaafun? 81 keessa. Utuu jaallanni yeroo sana re'ee fudhatu biyyatti dhufanii seenuu sochii sana dhageenye malee maal akka ta'e illee dhageenye ergii nuti baaneeti kan balaan gaaga'ama dirree sanatti ta'e sun kan ta'e ergii nu baaneeti hin dhageenye nu. Egaa haa ta'u egaa ammas gara dirree qabsoo sanatti kan makamtan 1981 yoo ta'e yeroo sana keessa yeroo itti makamtan sana haalli dirree lixaa haalli ture suni maal fakkaata ture? Haalli adda bilisummaa Oromoo sochii yeroo sana achi keessa taasisaa ture, sochiin qabsoo hidhannoo bakka sana ture maal fakkaata ture? Gaafa qabsootti makamtan sana eenyufaa argattanii, eenyufaa ture, eenyufaa wajjin wal argitanii qabsootti fuftan? Akka gadi dabarree daangaa geenyeen namicha EDU tokko argine. EDU'n kun baay'ee nama hamaadhaa fi nama shira adda addaa ijoollee Oromoo irratti hojjetaa ture, namoota baay'ee nama galaafateedha waan xixiqqaadhaani. Haaruun Sosoo jedhama namni kuni. Yeroo ijoolleen biyyarraa nagadaaf dhufanii waan adda addaa naa bitaa jedheetu dirqamatti kenna. Kurmuurraa naa bitaa fidaa kottaa jedhee dirqamatti kenna. Yoo akka tasaatu hin bitamin kan tokko keessaa wanti tokko hir'ate wanti inni jedhe keessaa hir'ate hin ajjeessa ture. Namoota meeqa ajjeese namoota baay'ee ajjeeseera gidduu sanatti ijoollee koomotaa kanatti naqee. Sanaan gaafa gadi baanu isa bira geenye isatti nu geessanii baay'ee nu miidhe baay'ee nu dararee nama nu keessaallee nama reebe ni qaba. Ofii isaatii gaannee waan itti taa'a barcuma yaabbatee taa'ee miila walirra qe'atee koomota naannoo sana jiranitti ajajee mucaa lafarra gangalchee yeroo inni itti kakkabaluutu ture. Akka tasaa nuyi ijoollee nama 4 turre arfan keessaa nu sadan ittiin buune garuu akeekkachiisu waan nu doorsisaa ture. Mataa keessanii isinirraa bubuqqisan nuun jedhee waan inni godhaa ture. Sanaan akkuma isaatti horii qabdu jennaan hamma tokko qabnaa jenne egaa dhoksuu hin dandeenyu waan ta'eef. Naan jijjiirradha isinirraa jedhe maal jijjiiruu hin feenu fedhan qabnuun jedheeni innaan noo. Lakki namichi kun nu ajjeessaa jijjiiruu qabnaa kan jedhu ijoollee yaada naa kennanii ani okee jedhee akkasittiin turree gidduutti galgaluma sana jimaata galgalaas Sudaanotii loltooti Sudaanii amma Sudaan seenan irragaa loltooti Sudaanii halkan dhufanii seenan amma mucaansaa Kamaladdiin jedhamu tokko fiigaa dhufee gammadaa yinuun jedhe maal gammannaa jennaanii abbayyeen keenya Sudaanotii wataaddarri Sudaanii dhufee addana jira abbayyeen keenya homaa isiniin godhu kana booddee yaadda'inaa nuun jedhee innaan baay'ee itti gammannee gurbaallee galatoonfannee ganama isaa karaa dugda duubaatiin mana bakka nuyi jirru nu fuudhee mana dugda duubaan fidaa jedhee utuu bakka wataaddarri Sudaanii fuulduraan jiru duubaan ol nu galchee mana keessatti ol nu galchee mana keessatti birrii sana naa jijjiiraa jedhee gara birrii akkas 100 wayii tokko yeroo sana wariin birriin 160 horii guddaadha nurraa jijjiirrate. Sana booddee sana caalaan jijjiirruu innee dinnee innaan okee jedhee suma fudhatee Sudaanitti nu kennee Sudaanotii nu haasofsiisanii baga nagaan dhuftan nuun jedhanii nu qeebalanii isas hidhanii hidhaadhaan deeme egaa amma waan adda addaa wanjala adda addaa hojjeteera namichi kanaaf Sudaanotii isa barbaachuudha isa qabuu dhufan. Isa qabanii isa fuudhanii deemanii nu wajjumaan deemne egaa amma
naannoo Daajoo jedhamu tokko bullee achi bullee gaafa guyyaa lammataa achi baanee Boonyi bakka jedhamutti amma sanatti deemnee bishaanillee karaatti nama nurraa waanii godhee bisaan yaabus kun baay'ee guddaadha. Nama nurraa miidhee achi baanee Boonyiin nannee Sudaanotiin deeminaa asiin hin deeminaa Boonyiin Jubaa dhaqaatii Jubaadhaanii Ameerikaatti sin ceesifnaa nuun jedhanii namooti Sudaanotii seekuritiin Sudaanotaa tokko helikopterra amma dhufaa naannoo hin deemnu. Kurmuu dhaquu barbaannaa inni gara kurmuutti deebine maaliif dhageenye irra gaaruunis nutti meeraa namooti adda addaas namooti biiroo keenya Damaasin dhaqanii dhufanii waa'ee dhaaba kanaa achitti nutti maniiru sababiin Haaruun mucaa kana rukuteef iyyuu sababii kanaati maaliif qoratte maal sitti mee jedhanii namootuma isaaniiti orma ganda isaaniiti karaamaa wayii godhee nyaata wayii tunuu nyaachisu achitti ittaasee gurbaan sanaanii isa sana mataa keessa waan qabnuuf nuyi gara kurmuutti deemnaa innee kurmuu gara sanatti deemnee yaabusiin geenye yaabus bakka jedhamu nullee kaampii qabna booddana kaampii godhanne achitti duraan uumamtuun turre. Achi gaafa geenyu namichi Sudaantichi akka duraan waardiyaa qaba ture Haaruun kuni waardiyaa irraa waan godhee mataa keessa buqqisa shugguxiidhaan ittiin jedhee ajajaan Sudaanii tokko namicha waan godhe. Amma inni jecha kana nuun jedheera Haaruun mataa keessanii sirraa buqqisaan nuun jedhe okee jedhee amma dhufee bakka nuti eenyutti nuun egaa kabajaadhumaan iddoo tokko nu teessanii jiru. Gaafa qormaata sanarraa dhufu Haaruun dhufee akka naan jedhee Sudaanii ilbiisi kun jedhee arrabsuutti ka'e. Maal siin jedhee jennaan akkas akka naan jedhee jennaan akkami sammuun qabduun jedheen maaliif sammuun qabuun jedheen maaliif jennaan akkamitti inni mucaan namaa mataa namarraa buqqisaa shugguxiidhaanii jecha hin barbaachifneedha jechi kun jecha hin taaneedha jedhee isuma innaan maaliif akka jettaanii naan jedhe maal kaleessa akka nuun jedhee ture miti inni hin jedheen gurbaa na bira jiruuni innaan isuma kaleessa naan jedhetu namichis isaan jedhee isan deebiseefaniisi isuma nu wachiisee jedhee tan itti haasa'ee qoosnee itti dhiibnee amma gaafa tiraaktera wayii nu qopheessanii kurmuutti nu dabarsanii kurmuutti Sudaanotii nutti dhufanii achi obbiroon teessanii seekuritiin Sudaanii tokko nama Faduul jedhamu baay'ee dhaaba kana jaallatudha. Obbira nu tursee mana isaa keessa nu kaa'ee guyyaa 5 nama dhufutu jira dirree nama dhaqutu jira nama Abiib jedhamu. Abiib kuni Abeel obboleessa Mitikkuu obboleessa abboomaa Mitikkuuti. Abeel Mitikkuu nama jedhamudha. Amma eennee gaafa guyyaa 5ffaa eennee gaafa dhabnu makiinaa yaabaaruun jedhee Damaasiin naqaa biiroo keessa naqaati achitti isaanii wajjin haasa'an hin jenne okee jennee makiinaa yaabbannee jennaan utuu nuyi makiinaa yaabaa jirru gurbaan dhufe. Abeel kun dhufee sana booddee Abeel dhufee redhee seekuriitichi fiigee dhufee nu waamee itti deebinee isaa wajjin haasofnee mi'a waan barbaachisu waan inni baatee deemu hundumaayyuu irraa hirmaannee fuunee dirreetti deebinee jechuudha. Arfan keenya bakka leenjisaa namatti walitti qabantu jiru achitti bakka sanatti dhannee seennee achi teenyee hojii hojjetaa turre gara sanatti gad deddeebinee meeshaa waan barbaachisu fuudhaa turre. Yeroo tokko qawween alarraa kan dhufu jira qawween kan argamu jira. Dhannee qawwee kana faa fuunee gara dirreetti ol waan gochuudhaa fi hojjetaa turre jechuudha. Ani achuma ture mucaan tokko nu biraa gad deebi'ee hojii biiroo bakka tokkotti itti kennanii warri namoota 2 miseensonni keenya namni 2 immoo booruudhaa fi obboleessi isaa immoo dirreetti waamamanii isaan leenjii dhaqanii fudhatanii achumaan miseensummaa guutanii dirqamatti fufanii ani waan hakiimummaan barataa ture. Gara ji'a 6 achi ture sana baradhee achumatti ijoollees namoota soo wallaanaa ture sana booddee dirreetti waamamee dirree dhaqe. Akkas ture yeroo dirree dhannu rakkoon sun dhufeera gaamma utuun achi jirru bakka namatti an barataan ture yeroo sana waan hakiimummaan barataa ture abbaan caalaa saglii tokko fudhatee dhufe. Gaafa dhufuu fuulli isaanii gaarii miti namatti naasa'anii namni walitti muus hin jiru nus nu quban qabnu namooti akkasitti irraa wareegamuu isaanii quban qabnu amma ganama shaayii danfiseetanii darabeen kan kootii shaayii danfiseen dhaqee itti qoose bakka isaan ciisanitti akka maali amma hin kaane hirribaa jedheetan akka qoosaa tokkotti qoose abbaa caalaa fa'a kanatti. Innaan deebinaa ta'uutan maal ta'an jirri kun maaliif
namatti naasa'an kan jedhu immoo maal jechuudha maal wanti kun kan jedhu waa mataa keessa na deemee okee jedhee itti dhiisee ergasii isaan hin darbanii gabaasaa waa'ee kanaa rakkoo irra gahe kana gabaasuudhaafitu abbaan caalaa fa'aa saglii tokko wajjin gara nama 4 nama 5 isaan kaartuumitti darban. Sudaan dhaqanii isaan kaartuumitti darbanii gabaasicha gabaasanii deebi'anii yeroo dhufanii numa bira darbanii xinnoo fooyya'aniiru qaami isaaniillee jijjiirama qaba fooyya'anii dhufanii. Sana booddee gaasaan dirreetti ol deebi'anii ani tureen gara walakkaa waggaa akkas 8-9 fixeetanii dirreetti deemee leenjisa fudhadhee jechuudha. Hamma sanatti garuu hin teenye bakka sanas hin teenye nyaata warra leenjifamuu fi waraana achi jiruu fi nyaata geggeessaa turre. Achuma teenye nyaata geessineetu deebinaa akkasanatti gargaaraa turre jechuudha waraana dirree jiru yeroo amma sanatti. Balaan jettan suni maalidha egaa kan isaan balaan isaan irra ga'ee kan isaan isinitti himuu baruu hin dandeenye suni yeroo sana balaa akkamii? Jaallan summii nyaatan sana warri sagliin tokko saglii 2 turanii sagliin tokko gara dirqamaaf karaa biraarra walli adda adda qoodamanii sagliin tokko gidaamirra ba'ee sagliin tokko karaa begiirraanii qormaata adda addaatiif deeman akka sana abbaa caalaa fudhatee deeme akkan oduu dhaga'utti. Isa karaa gidaamii deeme sana immoo jaaldaawutti fuudhee deeme isaan balaan sun irra ga'uurraa kan ka'etu haala sana gabaasuudhaafitu gadi bu'aa turanii jechuudha abbaan caalaa. Tole egaa balaan summii sun mudatee ergasii turtaniiti egaa kan isin gara dirreetti deemtan jechuudha kan isin qabsoo ergasii 82 keessanii kan inni dhaqee leenjii jalqabee nama 16 ta'anii leenjifamne namoota adda addaa walitti qabamanii nama 16 ta'anii inni leenjifamne. Yeroo leenjifamnus egaan deddeebinee kaampii dugda duubaa sanarraa bakka itti walitti qabamaa turre irraa galaa fuudhaa turre. Galaa ji'a tokko akkas nu ga'u dhandhee fidannee dhufnaa nuus waraanachi jiru sanas waraanni saglii 2 akkas ta'eera waraanni sun yeroo sana ergi jaallee wareegamanii ergasii nama ofitti daddabalanii saglii 2 guutaniiru. Isaanis kan ga'u nus kan ga'u namoota uummata naannoo sanaatii wajjin dhandhee nyaata kana isaan kadhannee uummata naannoo sanaatii wajjin dhandhee nyaata fidannee warri leenjifamus warri hidhatee jirus akka sanattiin wal tajaajilaa turre jechuudha yeroo gara waggaa tokkooti akkas. Ergasii booda akkamitti deebi'ee dirreen sun akkamitti deebi'ee ijaarame erga balaan summii sun mudatee namoonni baay'een erga lubbuu isaanii dhabanii booda akkamitti deebi'ee ijaaramuu danda'e dirreen sun mee haala yeroo sana ture akkamitti waraanni sun akkamitti ijaarame? Sun hin dhaabbanne yohanni yeroodhaaf yaa guufatu malee hin dhaabbanne sochiin numatti fufee nutis warri nama 16 ta'anii leenjifamne kun leenjisa keenyatti fufne. Haamileedhuma godhannee ani ta'a turre gufannaan tokko hin taane haa ta'u 82 kana keessa waggaa isaatti maaltu ta'ee namicha koloneela tokko waraana humna guddaadhaanii nutti bobbaase dargiin. Yeroo sana qawwee hin qabu shuggutiin hidhadhee deema qawweeyyuu hin hidhanne. Miseensonni namni 3 nama 4 immoo qawwee tokko kana qabu. Amma saglii nama 10tu hafee kaampiitti hafee namni gara nama 8 taane abbaadhuma caalaa wajjin deemne. Bakka tokko dhannee waan dhokkateetu jira waan sana ilaallee deebinaa mi'a kanaan dura dhodhossantu jiru naannoo daakaa kanarra daakaa bakka jedhamu tokko jira lagi tokko. Amma achi deemnee sana booddee abbaan caalaa dirqama kennee gara biyya keessatti ol bobba'aatii dhaqa haala jiru qoradhaatii sochii jiru ilaalaatii waan hojjechuu dandeessan hojjedhaatii kottaa jedhee saglii tokkotti nama ayyaanaa jedhamutti dirqama kenne. Nama ayyaanaa miti Eliyaasitti. Eliyaas nama jedhamutti. Amma saglii kana fudhatee Eliyaas kuni nu wajjin deemuudhaaf amma wajjin achi bullee galii naan jedhanii deebi'atii abbaa caalaa wajjin deebi'an. Abbaan caalaa yeroo sana dirqama sana nutti kenneetu ofii isaatii deebi'uudhaaf jedhe kaampiitti deebi'e. Galgala sa'aatii 6 ta'eera aduu xiqqoo waan taate gara dhiyaatti deema.
Jennaan bulii deemii hin deeminii hin buluu kaampii qofaatti dhiisee hin buluu jedhe. Amma gaarii jedhee duukaa deemii naan jedhan hin deemu dirree biyya dhaquun barbaada. Ol bahee anis bobba'uun barbaadaan jedheeni. Amma miseensa kan biraallee gaafatanii eenyu akka ta'e yaadadhu innillee ani bobba'uun barbaadaa jedhe innis. Dhiisaa jedhee abbaan caalaa qofaan isaa qawwee isaa gadiitti hirkatee kute. Qawwee M14 automaatikii kana qabata. Qofaadhuma isaa kute. Adeemsa sa'aatii tokko walakkaa akka sa'aatii lamaa ta'a lafinni qofaa deemu kun. Amma nuti quba hin qabnu, homaayyuu quba hin qabnu, bullee ganama biyya keessatti olii gara biyyaatti deemuudhaaf turre. Amma abbaan caalaatii fi waraanni dargii waluma bukkee deemaa turan. Inni quba hin qabu. Waraanni dargii kaampii keenya dhaqaa jirti. Humna guddaadhaanii konoleera tokko tajaajila Tibabuu moo eenyu kan jedhamudha konoleerri kun. Hin beeku abbaan caalaa maqaa isaa maqaa namichaa. Utuu deemaa waluma bukkee deemaa turanii isaan bakka tokko ga'anii achi qubatanii bulanii abbaan caalaa manatti gale. Kaampii ga'ee ijoollee daannoo qabsiisee dhumatti achuma akkuma duriitti noormaaliidhuma daannoo mataa keenyaa qabna daannoo sana keessa bulla. Isatti kennee qabsiisee inni rafanii bulan. Ganama sa'aatii 6 yeroo ga'u dhukaasa dhageenye sagalee meeshaa dhageenye. Meeshaan kun bakka lamatti qoodameeti gaa waraanni dargii kuni tokko ganda EDU sana dhaqe tokko ganda keenyatti achi as qajeele. Amma jarri kuni waraana see hafteetti duraan nama 9 tokko fixaniiru miti biyyattii summiidhaan. 9 see haftee isee karaa yeroo beegiitti bobbaate sana isee qabnee fuunee galla jedhanii funyoo fudhatanii dhufan. Funyoo fudhatee dhufe namichi kuni nuguseedha kan ergu. Okay jedhanii dhufanii lola jalqabanii lolli kun itti fufee amma obbooddee deebi'utti fiigicha miti kan nuyi fiinne gaafa sana waaniidhaan hin fiinne qaqqabuudhaaf. Amma lolli kuni seenee EDU sana rukutan hin seenanii EDU ganda namicha sanaa guutummaatti guban nurraa fagoodha xinnoo walirraa hiixuudha. Hin gubanii ganda isaa barbadeessanii ganda koomutaa kana ganda uummataa kana guutummaatti gube dargiin. Gara kan keenyaatti yeroo dhufanii rukutame namichi. Ajajji jalqabuma lolli jalqabu koloneeltichi dhaame. Sana booddee amma tokko lolanii namoota adda addaa matireesii inni qabatee dhufe koobii lafa rimmi tuule tokkotu jira achirra tuullate achi qabsiifate mana irratti asii gadi daannoo ijoolleen keenya irratti gadi waanii godhetu qiyaafatee lolatti waanii godhee inni sirri rukutame. Achitti dhiigaan lafa balleessa ijoolleen namni tokko homaa tokko hin taane harree tokkotu jira dallaa keessa olii gadi fiigee jiran yeroo sun innillee waan taane. Sana booddee sagaleen meeshaa booddeetti dhukaasaa booddeetti deebi'ee namichi nu fuudhee deemu ajajaan saglii suni neevii ture. Eliyaas kun waan lolaa ni beekaa akka yeroo lolli fuulduratti deemuu fi duubatti deebi'uu isaanii ajaja meeshaa matireesiidhaan kennamutu jira. Yeroo sanatti waraanni deebiteetti booddeetti rukutamteetti waraanattiin kuni booddeetti deebiteetti ariifannu daddafnu jedhee nutti hime. Amma duubaan itti hidhannee karaa kunna jennaan duubaan hin kunnu isaan bukkeedhaan cinaachaan itti seennaa kan jedhu nu waan nu godhee sana booddee hin dhumne yeroo dhufnu isheen dargiin sokkiteetti jarrilli keenya illee hin jiran. Kaampii seennee homaa dhabne. Daannoo irra deemnee homaa dhabne cirra waaniidhuma rasaasaa malee qalaa rasaasaa malee homtuu hin jiru. Achi fiinne homaa dhabne. Okay hin deemna jennee amma duukaa buune dargii duukaa yeroo nuyi bu'uudhaaf kaanu achi as argine abbaa caalaaf argine. Isaan rasaasa fixataniitu bakka rasaasii jiru baafatanii holqa keessaa baafatanii rasaasa guuttatanii dhufan. Sana arginee hin gammannee sana booddee amma duukaa buune amma tokko waanii goone isheen ol baate helikopteraan dhufanii namicha reeffa isaa fuudhanii fudhatanii tokkon. Yanguu akka jedhamu tokkotti waraan ittiin faffacaate koomuti ganda keessa deemtee irraa hiikkataa turte rurrukuttee irraa hiikkataa turte. Akka sanattiin waraanichi deebi'ee of ijaaraa waan ta'aa dhufe ergasii biyyatti bobba'uu jalqabne. Bobbaa keenya biyyatti itti fufnee nutis eebbifamnee erga eebbifamnee xumurannee booddee dirqama keenyaa saglii 3 taanee irra gaama. Saglii 3 taanee saglii sanaan Eliyaasii fi Ayyaanaa nama jedhamutu jira hin wareegame. Saglii lamatti saglii tokko kaampii taa'aa
saglii lamaan biyyatti bobba'uu jalqabne sana booddee dirqama adda addaa nutti kennama. Utuma jennuu dhumarratti jaaldiima gaaf tokko nu waamee bakka sadiitti nu ijaare saglii sadiitti nu ijaare ati waan nama kaadhimamaa barbaadi. Hamma dandeessu kaadhimamaa hamma saglii tokko yoo xiqqaate saglii tokko ijaarradhuu kottuu naan jedhe. Okay jedhee amma ayyaanaadhaan immoo ati immoo qawwee saglii tokko hidhachiisu lafa lixxee barbaadiitii akka taate ta'iiti fidii jedhee ayyaanaattis kennee dirqama kennee karaa bobba'an egaa. Iliyaasis karaa biraa bobba'ee an saglii inni jedhee hin guuttanne egaa nama 4 argadheen deebi'e. Gaafa sana nama 4 ijoolleeta biyya keessa seenee haasofsiisee maal jennee gara 7-3 finnee ijoolleeta nama 4 argadhee deebi'ee ayyaanaanis qawwee amma tokko fudhatee dhufee sana booddee akkasumatti ofii waan bultiidhaan ijaaramaa dhufne sadarkaa sana geenye jechuudha. Amma tokko waan taane. Egaa haaluma kanaan itti fuftanii erga dirreen sun deebi'ee ijaaramee booda balaa summii sanarraati namoota 8 yookiin 7 balaa sanaan miidhaman keessaati obbo Daawud qofatu lubbuun hafee booda mana hidhaarraa ba'eetti gara dirreetti isin bira dhufanii yeroo isaan gara dirreetti deebi'an sana sadarkaa maalirra jirtu ture isin eenyu kan isin hoogganu ture akkam ture yeroo sana? Sana fuuldura utuu 83-84 kana keessa of ijaarama turre kaadhimamaallee argataa turre alarraas keessarraas hin arganna nama. Nuti nama 34 kan taanu dirqamaa fi ala baanee turre gara biyya Tigraay hidhannee turre. Biyya Tigraay hidhannee achitti leenjii fudhannee anis ittuma fufeen waan hakiimummaatti kanan leenjifamee achittis. Ayyaanaan immoo saglii fuudhee deemeen waan militariiti waan lolaa kanaa irra deddeebi'anii waa shashaakaluu waan militarii kana barsiisaa turan. Gara ji'a 4 akkas turreetu dirreetti deebine. Dirreetti yoo deebinu cimneeti waan taane irraa namooti ijoolleen gara nama 100 wayii kan ta'anitti gara sanatti kan siqanii leenjifamanii qophaa'anii jiru. Akkuma nu galleeni leenjii sana eebbi ta'ee hin eebbifamanii 84 egaa kuni sana booddee waraanatti dabalamanii gara buttaatti ijaaramuu jalqabne jechuudha. Utuma jennu 86 keessa natti fakkaata kan Jaal Daawud fa'aa dhumarratti natti fakkaata kan Jaal Daawud fa'aan dhufanii amma buttaa gara cibraa lamaatu jira. Cibraa tokkotu jira naannoo kaampii sana booddee ani buttaadhaan inni jira natti fakkaata. Cibraa guuteera natti fakkaata yeroo sana buttaa irra darbeera. Sana booddee mucaa tokko bobbaasee gara biyyaatti ol bobbaaseen waan haala naannoo jiru qoradhuuti informeeshiniidhaaf jedhee reediyoo qabaa. Reediyoo kenneefiin bobbaasee mucaa margaa jedhamu tokko. Amma deemee guyyaa tokko deemee gaafa lammataa Jaal Daawud fa'ii walitti dhufe. Jaal Daawud fa'aan immoo karaa Gambeelaatiin achi as dhufaniitu lafa dheeraadha jalli sun Gambeelarra ka'anii gara sanaan uummata Koomoo kana keessatti dhufanii ganda Koomoo kanatti wal argu ijoollee kana wajjin. Isin maalii jedhee qorate gurbaan kun maali isin eessa dhattuu eessaa dhuftanii jennaan akkasii jedhanii iccitii isaanii dhoksataniiru nama nu dabarsu nuu kennii jedhanii. Jennaan eeyu maqaan kee jedhee gaafate. Maqaa isaa itti himee kana caalaa waan si himuun qabu atillee nan qoratini ittiin jedhee jennaan itti seenee gurbaan qormaata barbaannaan dhaabii ittiin jedheen Jaal Daawud. Dhaabii kana caalaa waan si himnu hin qabnu kana si himeera maqaadhuma kootiin dabarsi itti himee ajajaa keetti jedheen. Amma natti hime gurbaan natti hime eessa jira jennaan kunoo dhufanii ganda Baddeessaa Shiremaa jiru. Baddeessaa Shiremaa bakka jedhamu jira ganda Koomotaa keessa jiru. Okay, namatti godhaatii namatti qopheessaa jedheetanii amma Jaal Diimatu jira Jaal Diimatti hime. Gabbisaadhaa fi Jaal Diimatti ture. Gabbisaatti himnaan gabbisaan dhaqee Jaal Diimatti hime. Gabbisaan hin boo'e gaafa dhaga'u. Maaliif baay'ee wal jaallatu Jaal Daawudii wajjin. Hin boo'e kana booddee maal inni jedheen haala akkas akkasii namooti kun akkas akkasii naan jedhee Fireewu jennaan ergii Fireewu ta'ee isuma ta'uu qaba Daawuduma ta'uu qaba.
kan jedhu boo'ee dhaqee diimatti mee diima ammuma kana dafaatii nama qopheessaa jedhee waraana qopheessinaan jennaan waraana guddaa muraasa saglii lama qopheesse. Saglii lamaan qopheesseen dafaatii deemaatii bakka akkasitti dhaqaatii nama akkasiitti dhufa. Nama kana waa tokkoon gaafattanii waa tokko sittiin hin jettanii qabda wajjinuma dhuftu. Yeroo sana egaa haala rakkisaa keessa turre nu baay'ee haala hamaa keessa turre maaliifi SPLAtu nu lolaa jira. Warra Sudaan kibbaa kana. Karaa makiinaa nu keessa gadi baafatanii daajootti gadi kutanii dugda keenya kaampii Sudaaniitu nurraa gadi fagoo jira gara adeemsa sa'aatii 4 akkas ta'an nurraa. Achirra jira achitti doozeriidhaan makiinaa soqatanii baafatanii dargiin godheeraaf. Amma karaa sana qaxxaamuruudhaa fi dirqama humna jabaa barbaada. Isa kanaaf jennee itti erginee amma maqaa nama kanaas hin dhayinaa oduu kanas hin dubbatinaa lammata namni tokko akka hin dubbanne waraana keessatti hin dubbatinaa nuun jedhee diimaa. Okey jennee namni dubbates hin jiru namni waatu jedhee hin jiru warruma deeme duwwaatu dirqama fudhatee deeme. Deemanii dhaqanii ganda tokkotti wal arganii fudhatanii argineerraa naan jedhan okey qabadhaatii nagummaa isaanii eegaa dura utuu karaa makiinaa sanatti hin dhufini karaa makiinaa suni gaarraaf gajjallaadhaan cufamuu qabaa jedheetan itti hime. Akkuma jedhee mucaan gaarraaf gajjallaadhaan saglii lama tokko bobbaasee karaa cufanii jara gidduu dabarsanii fidanii dhufanii jechuudha. Gaafa kaampii gaani waraanni hedduu waan ta'e Gabbisaanii fi Daawudis walitti waan ta'anii namooti lama haaraama dhufanii Daawud magaa namichi irraa deeme tokko Nagaasa Kumsaati tokko Hundee Lataatti jenna amma Noorweey kana jira amaan isaan sadii ta'anii dhufanii akka kanatti nu bira ga'anii sana booddee uffata jijjiirratanii qaama dhiqatanii buna dhuganii laaqana isaanii nyaatanii diima makiinaa jaalleencoo ergeera achi booddeedha. Makiinaadhaan fuudhanii gara dirreetti dugda duubatti dabarsanii jechuudha. Akkas ture. Achi booda ogaa maal fakkaata ture haalli gara dirree sanaa fakkeenyaaf haalli simannaa namoota kana yeroo isaan Finfinneedhaa Maniilaatii ba'anii dhufan sana haalli simannaa maal fakkaata ture akkamitti simate waraannii fi hoogganni keessumaa hoogganni dirree lixaa jiru sun yeroo sana akkamitti isaan simate? Waraanni hedduu simatee baay'ee itti gammadee meeshaa dhukaasanii to'annoodha alatti meeshaa dhukaasuu jalqabe waraanni. Utuu dhowwamanii jechuudha. Maaliif gammachuurraa kan ka'e. Gabbisaanii fi Jaalgabbisaanii duraan wajjin ture inni gaafa sana dirqama sana fudhatee warra wajjin deeme keessaa inni tokko ture. Miilla isaatu gufuu waraanee barruu miillaa kanaanii miilla isaa kanaa fi keessa ol bahee jedhanii gaafa sana. Malee wajjin turanii bobbaa sana keessa jira Gabbisaan kun. Sanaan kan ka'ee biraa deebi'e. Wal'aansaaf deebi'ee kaartumiin ture inni. Gufuu keessaa miilla sana keessaa baasanii fi akka sanatti biraa hafee baay'ee imooshinaal ta'ee baay'ee boo'e inni. Jaaldiimaas nagaa wal gaafatanii wal dubbisanii gammachuudhumaan fudhatanii gara kaampii dugda duubaatti deemanii ergasii dhaqanii haara galfatanii nagaadhuma ture wanti haaraa waan dhaga'e hin qabu. Egaa sana booddee egaa nuti biyya keessatti ol bobba'uu jalqabnee isaan akkuma sanatti iddoo sana dugda duuba kaampii dugda duubaa turanii waan naannoo sanatti ta'aa ture egaa waan isaan gidduu jiru hin beeku. Ani kaampii dugda duubaa dhaqee hin beeku yeroo sanas naqu fuuluma duran ture inni waraanaa waan dhufu gabaasaa reediyoodhumaan hin gabaasaa yookiin namootatu dhufanii gabaasaa nurraa fudhatu yeroo nu bobbaanee deebinu yookiin Gabbisaa dhufaa yookiin Abbaa Caalaatu achi jiraate immoo Abbaa Caalaa dhufaa gabaasaa waraanarraa fudhatu rakkoo waraana keessa jiru qoratanii waraanni wal qeequu barbaade wal qeeqaa sana geggeessanii sana xumuranii deebi'u. Malee ani dugda duuba dhaqee waan isaanii rakkoo jiru hedduun beeku waan isaanii qoon qabu. Yoom walitti deebitan egaa ergasii yoom walitti deebitanii wal argitan hogganoota kana wajjin haalli itti wal argitan maal fakkaata ture? Yeroo kamii kan wal argitan? Maal jechuun walumaan jiraachuu jechuma jiru nagaa isaanii nan beekaa waan isaanii haala isaanii keessa jiran hundumaa wal quba qabna. Haa ta'u garuu
ana ofii kootii dhaqeessaa wajjin taa'ee buna dhuddee wajjin taphattee waan jettee yoo jettee waan jiru baruu dandeessa. Anichi hin turre jechuudhaaf jedhe malee wal beenna. Nagummaa isaanii nan beeka, haala isaanii nan beeka. Haa ta'uti nuti gaan lola yeroo adda addaatti lolumarra turre, biyyuma keessattis bobba'aa turre, yeroo deebinus kaampiidhuma waanii turre, lola 97 keessa lola guddaa tokko nutti banan ammas humni guddaan nutti bobba'e dargiin. 97-95 yeroo lachuu jiru kun ofirraa deebifne dargii. Yeroo lammataa kaampii 87 jechuudha 87. 87. Nu dhiibe baay'ee nu dhiibe nutillee humni keenya jabaadha yeroo sanaa waan hin qabnu nu dhiibe baay'ee nu dhiibe sana booddee kaampii tokkotu jira walgayii jila qabsaa'otaa kan jedhamutu qophaa'aa jira isa sana quba qaba dargiin. Walgayii jila qabsaa'otaa kana isa sana fashalsiisuudhaa fi namoota adda addaatu biyya alaarraas biyyoota adda addaarraa qophaa'aa ture. Karaa sanaan infoormeeshinii argateera dargiin nurraa utuu hin taane karaa sanaan argate. Qophii biyya alaatii godhamaa jiru adda bilisummaa Oromoo walgayii kora gaggeeffachuudhaaf adeema jedhu sana argateetu nutti qophaa'e. Sana hamma sana fashalsiisutti amma hoggana sana dhabamsiisutti jedhee nu duukaa bu'ee nu lolaa ture. Lafii yeroo sana xinnoo waaniidha baay'ee dukkanaadha daggalaa. Lollee guyyaa gara guyyaa 4 guyyaa 5 lolle walitti fufinsaan. Nu dhiibee bakka tokko nu ga'ee amma bakka sanaa socho'uu dinnenusi amma rukutamee dugda duubatti humna dabarsinee dugda duuba isaatiin komaand poostii bakka inni ajajarraa waan ta'u achitti dhaqanii halkan dhukaasatti banan ijoolleen sagliinii tokko. Achitti mucaan tokko nu jalaa miilla rukutame. Sana booddee bariinaansaa waraana obbooddee deebisan. Obbooddee deebi'een sokke. Inni taargeetiinsaa waajaqaa sana fashalsiisuudhaaf egaa waan qabeenyaan tokko gubateera. Kaampiin tokko illee nu jalaa gubateera. Manni qorichaa gubateera. Kaampiin jaarsolee irra turan kan jaalleen cufaa diima faan turanii gubateera. Booddeetti harkisaniiru gara duubatti siqaniiru yeroo sana. Amma sana keessa lola sana irratti ijoollee ajajjoota saglii nama 2 ijoollee ija taate akka urjiitti nu qabnutu nu jalaa wareegame gaafa sana. Gurbaa Imaanaa jedhamu tokkoo fi Zandiil Siidoo nama jedhamu tokko mucaa jedhamu tokko ijoollee 2tu nu jalaa wareegame sana malee homaan qabnu madoon immoo nama 3 kanuma turan. Sana booddee dargiin obbooddee deebi'ee maallaa goonuu kan jedhutu teenyee mari'anne gaana waan jiru hundumaayyuu ergi teenyee xiinxallee dadhabinsa waraanaa jabina waraanaa ergi irratti mari'anne booddee jaal milkeessaa fi jaal diimatu turee irratti mari'annee sana xumurree dirqama fudhanne dirqama qooddannee kaane gaama bobba'uu qabna utuu waajaqan hin ta'in bobba'uu agarsiisuu qabna dargii kan jedhu itti yaada kaafne. Sana booddee jaalleencoo ajaja kennee utuu waan hin ta'in ol bakka tokkotti of mul'isuu qabna kan jedhamu irra geenye sana booddeen deemne waraana cibiraa tokko fudheen gara muggeettiin ka'ee ayyaanaan Agubeelaa dhaqe. Agubeelaa Asoosaa keessaa. Inni Agubeelaa seenee warra achii warqee waan gootu warra ixaanaa warra maalii olii gadi waan godhee alaabaa agarsiisanii maal godhanii achi irratti sochii gaarii godhanii deebi'an. Nuti asiin karaa muggiitiin bobbaanee magaalaa muggii dhuunfannee humna achi jiru ariinee iseen kaan gara Gambeelaatti gadi waan taate SSC bakka jedhamu tokko jira gadi bu'aa Gambeelaa achitti gadi waan taate sanaan magaalaa muggii dhuunfannee meeshaa gaafa sana itti moortoraa 82 qabna turre moortoraa 60 illee qabna turre meeshaan sun gaafa dhaqee waan ta'u amma sadarkaa Dambilootti dhaga'ame sagaleeni sanarraa kan ka'e uummati hedduu itti gammadee akka ergasii namoota achi turan irraa dhageenyutti hedduu uummati gammadee jiru. Dargiin egaa finnee dhufne hin jirtu wanti isin abdattan hin jiru. Finnee dhufne jedhee sanni dhaadatu harkatti fashale. Sana booddee sana agarsiifnee booddee deebinee walgahii keenya geggeeffannee jechuudha. Walgahii jila qabsaa'ota sanaa
namooti dhufuu jalqabaniiru warra alaarraas waraanarraas namni bakka bu'eera. Uummata naannoo irraas namni bakka bu'eera. Biyyoota adda addaa irraa Sudaan irraas Ameerikaa irraas Kanaadaa irraas namoota hedduutu dhufe. Biyya Arabaa kanarraallee namooti dhufan jiru. Sana booddee walgahii sana geggeeffanne jechuudha. Tole, meegaa walgahii sana irratti maaltu ta'ee haala walgahii sanaa mee nutti maagaa walgahiin sun hangamiif ture murtii maaltu achirratti darbee kan jedhu mee akkasuma. Walgahiin duraan egaa ibsatu godhamee haala isaa uummataaf ibsamee sana booddee walgahii sana kan geggeesse jaal Nadhiidha. Nadhii Gammadaati. Dirree Baharraa dhufan. Miseensonni koree gidduu nama lamaa fi miseensa waajjira siyaasaa jaal Nadhiidha kan dhufee walgahii sana geggeesse. Nu biraa immoo namooti bakka sana bakka bu'anii tokko amma Awustiraaliyaa jira jaarsa Sanbatoo jedhama. Sanbatoo geessaa kanatti fakkaata. Isa Toleeraadha. Tokkommoo eenyu nama isaanitti dabalamanii warra dirree dhiyaa Baharraa dhufe sana isaanitti dabalamanii warra walgahii kana geggeessanii jechuudha. Filmaata kana geggeessan. Yeroo filmaati kun ta'u baala dhustaatiin filama. Nama hundumtuutti himameera. Orienteeshiniin kennamee fi akka itti filatanii akka itti maal godhanii wanti hundumtuu kan raabseef jara. Miseensonni koree gidduu saddana jiranii warri namni waan ta'e hin jiru barcuma isaanii qabatanii taa'anii akkuma miseensa kamiittuu taa'anii jechuudha. Aangoon qaban amma aangoon jara harka jira jechuudha. Warra nama koree bilchiftuu sanarra jira. Malee jaal Diimas ta'ee, jaal Leencos ta'ee, Dooktor Taaddasaan jira, jaal Xahaan jira. Hoogganooti hundumtuu taa'aniiru jechuudha. Waan hin qaban, aangoon qaban amma aangoon jara harka jira jechuudha. Isaantu filmaata kana geggeesse. Filmaata sana irratti maqaa nama dhadha'uutu ture. Maqaa dhadha'amu kana keessaa akka tasaa anaan maqaa dhadha'anii naan hin barbaadanii. Anaan maqaa dhadha'inaa hojii dirqamee ammarra jiru anaaf naga'a. Maaliifi hojii guyyaa sana duukaa waan ta'uu fi hin barbaadu ani hojiin amma ajajaa cibiraati gaafas. Isuma kanan bakkaan ga'a, isuma kanan ittiin jabaadhee hojjedha, dirqama kanan fudhadhuun jedheeni ofirraa faccisaa ture. Garuu akkuma waan ta'ee filmaata keessatti maqaan dha'anii baala dhostaatiin gaafa namuu sagalee kennu sagaleen gaafa sassaabamee jara bira dhaqu keessatti argame jechuudha. Malee dideen ture. Sana booddee hundumtuu gaan akkuma kanatti filmaatii deemee sana booddee jarri secca'anii abaluu jedhanii listii abaluu amman argate hundamuu maqaa dha'an listii sirnumaan. Isa sana keessaa tokkoffaa fi lammaffaanii warri waajjira siyaasaatiif dhiyaatan warri koree gidduutu filamee koree gidduu keessaa immoo waajjira siyaasaatu filamuu qaba jechuudha. Koree hojii raawwachiiftu jechuudha. Isaan keessaa namooti 9 miseensota koree gidduu keessaa ba'anii jechuudha. Isaan keessaa kun jaallanni ammuma jiranii jaal Xahaa, jaal Diimaa, jaal Qaxaleen miseensa koree gidduuti. Jaal Daawud, Dooktor Taaddasee warri kun baba'anii jechuudha. Waan itti ba'anii waajjira siyaasaatti filamanii jechuudha achi keessaa. Koree gidduu keessa. Gaafa sana nan yaadadha jaal Dooktor Taaddasee baay'ee falmaa ture. Aangoo walii dabarsuun qaanii hin qabu. Nama hundumtuu muuxannoo qabaachuutu sarara jiraata. Aangoon ati ammas itti deebitee ittaanaayyuu duree ta'uu hin qabdu kan jedhu jaal Leencoo wajjin baay'ee wal falman. Jaal Leencootti falmii godhaa ture. Jaal Leencoo filmaata waan ta'eef manatu file waan ta'eef waan godhuun hin qabu innis waan sana fudhatee jechuudha. Waan akkasiitu ture jechuudha. Achirratti walitti deddeebisaa turanii falmiin tureera. Dooktor Taaddaseedha kan falmii sana godhe. Wal gahuu qaba muuxannoon namni muuxannoo argachuu qaba. Yoo hojjete malee muuxannoon argatu namni hojjechuu qaba. Hojjetee muuxannoo argata. Kanaaf ati ammas deebitee filamuu hin qabdu kan jedhu mormii kaasee ture. Ergasii filmaatii gaafa geggeeffamu jaal Leencoo filame jechuudha. Utuu waraqaan sun hin bu'in garuu walitti jaal Dooktor Taaddaseen waan
poozitiiviidha jedhu waan gara isaatiin jiru dhiyeesse jechuudha. Namuu yaada qabu dhiyeesse. Nama ta'uu qaba jedhanii eeran qabu moo akkasumatti abaluu ta'uu qaba jedhee waan maqaa eere hin dhageenye isa hubannaan qabu. Hangaafa sana ofii isaatiif falmee jedhee iyyuu shakkeen ture. Maal Dooktor Taaddaseen ofii isaatiif falma moo manni nama biraatiif falma kan jedhu yaadeen waan isaan ture. Abaluu jedhee nama manni maqaadha hin dhageenye muuxannoo argachuu qaba namni hundumtuu ati dabarsuu qabda aangoo itti fufuu hin qabdu kan jedhudha dhagaye. Akkasumatti waan ta'e. Isin egaa yeroo sanaa kan isin gara miseensa gumii sabaatti yookiin immoo kan gara koree gidduutti kan filatamtan? Gaafa sanan filamee achumaan itti fufee ergasii ramaddiitu ta'e gaani jaalleen coroo ramaddii godhee gaafa sana naannooma sana bullee ani waraana kaampii irraan dhufee kaampii bakka fuuldura jiru irraan dhufee achitti deebi'uudhaaf yeroo ka'u turiinaan jedhanii na tursan. Amma ani achi turuus hin barbaanne waraana biratti deebi'uun barbaade amma ramaddiitu jira jennaan ramaddii dhaggeeffadhee akka waan ta'ee ramaddiin koo dirree leenjisaatti ramadame leenjii waraanaatti. Ati itti gaafatamaa dirree leenjisaati. Ammarraa jalqabdee waan waraanaa bira gara waraanaatti irra hin jirtu dirqama hin qabdu. Dhaqiitii waan qabdu dookumentii kee waan uffata kee waan qabattee qabadhuuti kottuu naan jennaan jedheen deemee dhaqee uffata achii qabu fudhadhee waan achii qabu qabadheen gara dirree leenjisaatti deebi'ee jechuudha. Sanaan waggaa tokko marsaa lama leenjisee ba'ee tokko jaallee waggaarii innillee miseensa koree gidduuti. Isa wajjin leenjifne achi turre ni waanidha bakka bu'aa miseensa koree gidduuti jaallee waggaariin guutuu miti. Jaallee waggaarii wajjin leenjifne marsaa 14ffaa achitti baafne marsaa 15ffaa immoo jaallee Haayilee wajjin leenjifne. Haayilee Taayisaa amma Kanaadaa jira. Isaa wajjin leenjifne baafne sana booddee dirqama jaalleen cona waamee dirqama natti kenne. Dirqama kana jaalleen cosi waamanaan jedhee jaaldaa Odinaa na waame. Amma nan naqee yeroo naquu dirqama natti kenne. Dirqamni ati amma qabdu dirree leenjisaatii kaateetta. Waraana jajjabee humna jajjabee saglii muraasa tokko wajjini zoonii haaraa waan gara mandiirra socho'u humna guddaa tokkotu jira. Gara sanatti dabartee achi hidhattee hojii sanatti fuftaa kan jedhu jajjabee muraasa tokkoo fi buttaa sana walitti qabdee situ hoogganaa naan jedhee dirqama itti kennee xalaa ajajaa buttaa sanatti barreessee xalaa itti kennee dhaqee ajajaa buttaa sanatti xalaa kennee dirqama itti fufee jaal gabbisaa tacha ture duraanii. Jaal gabbisaa achirraa waamameera gara dirree bahaa dhaquudhaa fi kora sabaa 89 kora bahattee ta'e sana akka waan godhanii fi jaal gabbisaan achirraa waamamee gara waan dirreetti deebi'eera. Egaan isa sanan dhaqeetti fufee jechuudha sochii naannoo kanaa itti fufe. Haa ta'u gaafa sana kan obbo Daawud kan isaan ajajaa waraanaa lixaa ta'anii kan isaan muudaman gahii sana irratti yookiin immoo ramaddii sana keessadha jechuudha. Yaa yeroo sana. Maaltu ture gaafa sana mormiin tureera amma obbo Leencoon kitaaba isaanii dhiyoo kana baasan keessatti gaafa Daawud mana hidhaatii ba'ee yeroo gabaabaa keessatti ajajaa waraanaa ta'ee yeroo ramadamu komiin irratti ka'aa ture. Diimaanii na komatee ture kan jedhu kan isaan barreessanii turan. Isa kanarratti obbo Daawudiinis yeroo gaafii deebii waliin taasifnu komiin akka hin jirredha kan isaan kaasanii. Isa kana akkamitti ilaaltan isin komiin tureera yeroo sana keessa? No, hin turre. Nageenya uumaa tokko nageenya waan Daawud irratti uumaa waan nageenya hin qabu. Garuu komiin diimaa fi leencoo gidduu tureera. Jaalleencoo fi jaaldiimaa xinnoo waan muudiin isaanii gaarii natti hin fakkaatu. Maaliif filmaata ta'e irratti jaaldiimaa ofii isaatii akka filamuudhaaf akkasitti gara leencoo sanattitu
hawwataa waan turee fi gara sanatti waan ta'aa ture malee gara Daawudiin homaan dhageenye. Homaa tokko hin dhageenye. Ergasii dirree leenjisaa irraa yeroo tokko dhaqeera isaan bira leencoo fi Daawud gidduu homaa tokko hin argine. Dhaqee guyyaa 2 guyyaa 3 buleen deebi'e isaan bira. Homaa tokko hin argine. Hin turre wanta akkasii. Tole egaa amma barri kun kanan shakkii qabuu fi namarraas dhaga'u Daawudii inni Diimaa komii qabaa filmaata amma ta'e kanarratti leencoo irratti komii qabaa kan jedhu dhaga'eera. Isa kana maaliif akka inni komatee hin beeku filmaata leencoo itti fufee filamuu isaa sanarratti Diimaa komii qabaa. Rakkinni isaan gidduu tureera kan jedhamu dhaga'e. Malee gara Daawudiin waan dhageenye. Gara biraatiin hoogganooti biraa namoo tokko irratti waa dhaga'e hin beeku. Barri isaa kun amma deemee yeroo 80moota gara dhumaa keessa ga'eera. Amma akkasiin kaastan kanatti 80moota gara dhumaa jechuun immoo yerootti humni TPLFs gara dirree lixaa dhufuuf fedhii yeroo isaan qabaachaa turanidha. Gara dirree lixaa karaa Wallaggaan seenanii loluu akka barbaadan fedhii agarsiisaa turanii. Isin yeroo sana ajajaa waraanaa jechuun ajajaa buttaa sanaa yookiin immoo ajajaa yeroo sana keessa ajajaa waraanummaadhaan sadarkaa hooggansaarra waan turtanii fi TPLF yeroo dirree lixaa dhufuu fi akka isaan immoo dirree lixaa kana keessa lola akka isaan hin gaggeessine yookiin immoo hojii siyaasaa akka isaan hin hojjenne ofirraa ittisuuf yaalii isin gochaa turtantu jira jedhama ture. Isa kana akkam ture yeroo isaan gara sana dhufuuf fedhii agarsiisaa turanii akkamitti ofirraa ittisuuf yaalaa turtanii maaliif immoo akka isaan dhufanii hin eeyyamne ture isin? Inni suni sana fuuldura waan meeqatu jira wanti Tigiree kuni. Sana fuuldura utuma waajaa qaanuun ta'ini Tigiroota wajjin gara muraasa tokko buttaa tokko kan taatu dhuftee turte Tigireen nu bira. Haalli isaan agarsiisaa turanii gaariin turre. Baay'ee adda bilisummaa Oromoo xiqqummaatti dhabamsiisuudhaaf yaalii godhaa turan. Waan isaa hooggana dhabsiisuuf yaalii isaan godhan xiqqaa miti. Maaliifi yeroo 86 keessaa yeroo achi turanii Diima Fayii abbaan caalaa kun illee achi jira naannoo sana jijjiru. Waa qopheessitee turte Tigireen. Qophii wayii qabdi Jaal Milkeessaan waanidha achi jira. Isarraati kanan dhagayan. Maaliifi intala tokkotu jirti Boontuu jedhamu maqaa ishee illee hin beeku. Akkuma dhufteeni Boontuu itti moggaafte Tigireedha. Waan isaaniiti akka warra tikaa kana. Tika waraanaa warra hojjettu kana warra inteliijensii kana. Amma intalli kuni waan taateetu waan nagaa fakkaatteetu nama keenyatti dhiyaatti hin taphatti hin kofaltii maal taati namoota keenya wajjin hin haasofti. Kana keessa yerootti guyyaa guyyaatti kaampii dhatti. Kaampii jaarsoliin jiran. Isaan kaampii qabu gara garsiitii qabu. Kaampiin jaarsolii keenya immoo gara bukkee gar tokkooti. Gara daqiiqaa 20 akkas deemtee dhuftee innatti mana qorichaa waaltaa kan dhaabichi qabutu achi gidduu sana jira. Dabartee dhatti yeroo dhattu kana ijoolleen shakkaniiru warri waardiyaanii ajajoota achi jiranii. Intalli kun cancala banatteetu qawwee qabattee cancala banatteetu teessi mana keessaa jaarsolii wajjinii jedhan. Akkamitti akkasaa kan jedhamu amma shakkiin wanti isheen hojjechuudhaaf adeemtu nu galaa dhufee amma Diima bira fuula bukkee teessee qawwee cancala banattee afaan qawweetti qabdee teessitti jedhama. Annan nagaa egaa oduu achi hin jiru. Sana booddee ijoolleen arganii baay'anii baasan. Yerooma sanatu rifatanii kaambii qaban gadhiisanii daannoo qosatanii gaara tokkotti galan. Gaara fuuldura gama jiruutti. Tigirooti lagarraa fagoodha bishaan irraa amma bishaan dhufanii gatiittitti waraabbatteetu adeemsa daqiiqaa 25-30 gaaratti ol deemti.
Maaliif kuni rifataniiru waan itti dammaqamee fi rifatanii sana godhan. Sanarraa kan ka'ee jaallee milkeessaanii reediyoodhaan naa hime waan kana. Waan akkasiitu nurra ga'e haalli Tigiree gaarii miti. Tigiree geggeessuudhaaf adeemna naannoo kana quba qabaadhu naan jedhe. Ani bakka waraana fuulduraan jira. Maal inni jennaan kana haalli seenuu ta'uu didee Tigireen gaaratti galtee da'annoo qabattee qotattee gaara keessa jirti jedhe. Kanaafi nurraa deemaa ittiin jennee jirra. Isaan geggeessuudhaaf an deemaa kanaaf kaampii dugda duubaa kana quba qabaadhu jedhe. Waraanni si ergaa na eegii jedheen. Naannoo waraana hin barbaannu asumaa walitti qabannee ijoolleen jiru ijoollee waardiyaatis jiru isaanii wajjin hin deemaa geggeessee deebi'aatii ati dugda kana duuba quba qabaadhu jedhe. Egaa SPLA jira. Sana duwwaa miti gaa. Waraana SPLA yeroo isheen nu loltu gargaarsaaf dhufanii nu wajjin dhaabbatanii nu bukkee hiriiranii loluudhaaf dhufan. Irraa qoodan fudhannu SPLA maaliif loltu? Mirga isaaniitiif loluu jarri kuni. Jenna isa kana nuyyuu itti himneerra SPLA'tti waraqaa barreessinee itti laanneerra. Mirga uummata keessaniitiif loltu, mirga keessaniif lolattu ergii ta'e, bilisummaa keessaniif loltu ergii ta'e nurraa dhima maalii qabdu Sudaanii darbaatii Sudaanii lolaa jennee waraqaa yeroo meeqatti facaafne. Isa kanaafi nu bira dhaabbadhaatii yoo nu wajjin loluu barbaaddan lolaa. Yoo hin barbaanne nutti maa jennaan loluu hin barbaadnu isinuu lolinaa. Kan jedhu achi as nutti deebifte. Maal nu bira teessee maal nu gootire kana caalaa kan jedhu ofirraa akkasiin deemtu murtaa'ee jechuudha. Hin deemte TPLF hin deemte. Jaal milkeessaan geessee Damaaziniin ga'ee galaa jedhee itti dhiisee deebi'ee jechuudha. Haala kana ture waan kana keessa sana booddee egaa nuti biyyuma keessa bobba'aa turre malee waanii miti amma ergiin Damaazinitti waan itti darbee gara mandiitti ergiin darbee bobbaa gara sanaatti itti fufeen. Amma asirratti isheen kan boontuu jettee of moggaaste kun Tigiree ta'uu ishee yookiin immoo warra TPLF keessaa ta'uu ishee inuma beektu turtanii isin maal yaaddeetti jalqabuma kan isheen maqaa ishee kan isheen akkamitti jijjiirrattee akkasitti himte? Afaan Oromoo beekti ture? Tigireedha maal Tigireedha waraana Tigireeti bari loltuu Tigireeti nama Oromummaa waan akkasiin qabdu maqaadhuma moggaafatte malee boontuudha jetteedhuma maqaa moggaafatte fedhiidhuma isheetiif malee Tigiree ta'uu ishee maal beekna komishinara isaaniiti waraana waan isaanii keessa jirti. Damee warra koree hojii waraana sana geggeessuu keessa jirti. Amma akkasiin hubattanitti isheen yaalii ajjeechaa yaalaa turte jechuudha hoogganoota dhaabichaa irratti, hoogganoota ABO irratti. Kanaaf miti kan isaan argaman. Inni lamtuqaan inni guddaan isa. Jalqaba sana booddee gaan isatti gaaffii keessa silaatti sii dhufuudhaa fi nuti bobba'aa turre. Amma utuu hojiirra jirru, utuu socho'aa jirru 90 keessa inni kun quba qabaadhu akka amma walitti bubbutame wanti 90 keessa inni amma Tigireen waan gaafatte kun. Dura lola dargii wajjintu ta'e. SPLF dargii walitti qindaa'anii lola guddaa nurratti banan. Nuti mandii keessatti nutti banan. Nuti mandii keessa jirra. Mandii keessatti bakka utuu socho'aa jirru humna guddaadhaan helikopteraan irraan waan godhaa. Nutti bobbaatee yeroo 2 rukunnee ofirraa deebifne. Amma nuti gara kaampii dhaquutti jirra. Mandii keessa qaxxaamurree waraana hamma tokko mandii keessatti hambifneeanii fi Kamaal jajjabee muraasa tokko wajjin gara kaampii Daawud fa'aa deemuutti jirra. Amma isaan kaleessa guyyaa 3 fi lolarra turaniiru isaanii hin beeknu quba hin qabnu. Reediyoon hin jiru, maal hin jiru, wal quunnamtiin nu citeera. Reediyoo guddaan illee yaallee homaa ijibbaanne. Reediyoo xixiqqaa harkattee illee yaannee ijibbaanne. Yeroo kaan gaaratti namni baheetu quunnama gaararra ijoolleen hin jirtu. Maaltu ta'ee jennee amma gara sanatti yeroo deemnu ammallee karaa irratti haxxee hiitee maal gootee ilma cabsinee madawarree yeroo itti geenyu waan meeqa ta'eera. Lola guddaarra turan. SPLN karaa duubaatiin humna guddaatti fiddee dargiin asii gadiin humna guddaatti geessee lola hamaarra turan. Sadarkaa kaampii Daawudii dunkaana Daawud keessa jiru bira gahan.
loltuun dargii achirratti mucaan tokko kan wareegame mucaan Nuuraddiin jedhamu tokko ajajaa waraanaa Cibraa sanaati. Achitti wareegame utuu waan ta'uu qoma kana keessa rukuttee achitti nu jalaa wareegame. Mucaan amma Kamzuu jedhamu biyya Kanaadaa jiru gara helikopteraan rukutame gaafa sana iji isaa gaafas helikopteraan rukutame finxaarii helikopteraatiin rukutame. Abbaa Booraatii wajjin ture inni mucaan kun. Jaal Milkeessaan isa achi jira. Jaal Milkeessaan SPL gara SPLtiin lolarra jira. Maatuu namoota biraatii wajjin asiin Nuuraddiin dargiidhaa wajjin lolarra ture. Kanarra ture jechuudha. Kanaani yeroo nu achi geenyu rakkoon kun isaan mudateera. Kana ta'eera. Gadda keessa jiru maal taatan jennaan kana. Okay. Gaariidha inni wal jajjabeessinee amma bariinaansaa ati jaalleen cobra dhaqii naan jedhee jaalleen coba akka biraa jira achitti na ergee jaaldaawuti. Dhaqiitii waan maaluma jiru ibsiifiiti waan naannoo gara keessanii ibsiifiiti achi kottuu naan jedhee na erge ofii isaaniitii baay'ee waan keessa jiru. Amma dhaqee jaalleen cobra bulee achitti waan haasofne sana booddee achi deebi'e. Deebi'een yeroon deebi'u ati waraana kee fudhadhuuti jajjabee wajjini karaa kanaan asiin hin deeminaati karaa Sudaan keessaatiin deema cabsaatiin deemaa jedhee dirqama nutti kenne jaaldaawuti. Okay jedheen amma jajjabee Kamaalii wajjini gara Yaabusitti kunnee Yaabus keessaan baanee nama lafa beeku tokkochi fudhannee achiin naannofnee gara Bakooreetiin kaampii Sudaanii lamatu jiru lamaan sana dhannee sadii kaampii Sudaanii sadii dabarree Bakooree dhannee Bakooreerraan kaampii keenyatti deebine. Kaampii qabna turre ganda qubsuma qabna turrechi maanni giizanii. Sana booddee nuti biyyatti ol bobbaanee amma ta'e turree jaalabbaa Booraas dhufee dhagaan abbaan Booraa waraana Cibraa tokko qabatee gara kootti ramadameera mandii keessatti. Isaan walitti qabeeni jajjabeedha. Kan kaasa'uun waraana jaal kaasa'uun irra ture buttaa tokko sana innis guddateera. Amma jaalli abbaa Booraas dhufee jaalli abbaa Booraa wajjin sochii jalqabne jechuudha gara sanatti. Utuu sun hin ta'in ani gara Kamaal Qalbeessaatii fi gurbaa tokko Maammat Tarreessaa kan jedhamu fudhadhee horroon naqe. Gara torban sadii akkas adeemne irraa waan sana sulula Abbayyaa sana qabannee utuma deemnu horroon naqnee achitti uummata amma tokko barsiifne karaa Limmuu bakka jedhamtu tokkoon ol seenne amma Yaasoo bakka jedhamu tokkotti illee uummata dhannee barsiifne sana booddee obbooddee deebinee Matakkalitti achi ceene. Markabaanii bidiruu xixiqqaadha amma yeroo nu ceenu kanatu nuti waan taargeet godhannee deemnu Daalattii bakka jedhamu tokko jira naannoo Matakkal. Achirratti aleellaa fudhachuudhaaf waraana waan taane walitti himne gara sanatti yeroo nu ceenu yeroo utuun markabattiidhaan tokko shaniin afuriin laga Abbayyaa kana ceenu sanqallaan dhattee himteetti infoormeeshinii Matakkalitti. Amma yeroo nuyi geenye fuullee geenye yeroo nuyi baay'een koloreen tuutan harka jira yeroo inni ilaalu waraanni bakka qabataa jira. Waraanni dargii. Nuti immoo achi dhaqaa jirra. Isa waan sana haleeluudha deemaa jirra. Amma ijoollee waamee kunoo argitu waan kanaa innaan arganii ijoolleen ilaalanii akkama goonuu jenne. Teenyee mari'annee Kamaalii fi mucaa Ilemoo jedhamu tokko jira. Ittaanaa Kamaalii inni Maammat Tarreessaa kana wajjin teenyee mari'annee noo addanatti yoo lollaa jalqabne nuuf gaarii miti. Guyyaadha sa'aatii 12 akkas yeroo laaqanaati gaarii hin ta'u. Madoo baafachuudhaaf nu rakkisa. Kanaaf ofirraa dhimnu yeroo biraatti fakkeenya lafa baruudha wanti keenya sagantaan keenyas waan ta'eef lafa barree yeroo biraatti deebina kan jedhu waan isaan mari'annee itti dhiibnee obbooddee deebine. Yeroo obbooddee deebinu kana amma tokko ergi turree jaallan keenya achi asii waan ta'aniiru dirree sanarraa warri harca'anii warri SPL kaampiin guutummaatti badeera kaampiin dugda duuba. Kaampiin jaalleen turesi kan Daawud turesi kan kaampiin Yaabus jedhamu qabeenyaan ooraachi jirus guutummaatti badeera. Maaliif SPL'n barbadeessee qabeenya guddaadha. Waan xiqqaa miti qabeenyaan Yaabusiin jiru duwwaan. Istoora keessa manni midhaan qorichi mi'i barnootaa waan meeqatu guutee jira. Uffati sun hundumtuu daaraa ta'eera. Sana booddee gara Giizanitti as darbanii bakka Belmuguu jedhamu tokkotti waan kaampiin ijaarame
daangaa irratti achi siqanii. Sana keessaa amma bobbaatti jirra gaan bobbaa ijibbaataati. Waan taane haa ta'u amma dhume haa dhumu lolatti seennu kan jedhuun murteeffannee abbaan booraa dhufee anis ijoollee warra na bira jiran qopheessee gara sanatti utuu deemuu jedhu bobbaatti utuu jirru abbaan caalaa reediyoodhaa fi na waame. Maali jennaan jaallee abbaa booraa achi annaa deebisi cimsaa isaatii wajjin jedhe. Eessatti geezanitti. Maali jedheen? Amma yeroo sanatti jaalta Dr. Taaddaseenii warra Eertiraa wajjin deemee haasa'eera. Maaliif rakkoon nurra ga'e sana dandamachiisuu fi abaa sarvaayiv gochuudhaa fi deemee dhaqee warra Eertiraa wajjin haasa'ee Isaayyaasii wajjin haasa'ee Isaayyaasii waa murteesseeraaf. Isa kanaaf waraana gara sanatti ergaa jiru. Isaanis immoo tola miti bu'aa isaanii eeggataniiti kan isaan deemaa jiran. Asiinii humni dargii achi jiru sun gara sana jiru gara Eertiraa jiru gara kanatti akka inni dhufuudha. Dambalii waan isaan achi ajjisuu gara keenyatti. Amma sanaaf jedhanii fiiganii dhufan isaan. Waraana gara kutaa waraanaati oli kan isaan erganii hin dhufanii gara sanatti waraanichi deebi'ee anaan karaa cufii naan jedhan. Karaa Baambasii fi Asoosaa gidduu jiru Ambassaa Caakkaa bakka jedhamu jira achitti karaa cufii naan jenna okey. Humna jajjabeetii fi humna warra Eertiraa keessaa namni hammi tokko jiru gara buttaa tokko muraasa tokko muraasa lama jiru. Isaan fudhadheetanii gara sanatti deemean. Utuun sana godhaa jiru lolli achi jalqabe. Giizanitti lolli jalqabe, Kurmuuttiin jalqabe, Tsooreettiin jalqabe. Yeroo Tsooreetti lolli jalqabu kana SPLN naannoo Tsooree naannoo Agubeelaa maaloo sanaa 41,000 jira SPL waraanni SPL hidhataan 41,000. Kun hundumtuu nuuf qophaa'ee jira. Yeroo adda addaatti dhuftee kaampii keenyatti dhugaafti. Isuma naannoo sana jirtuuf. Amma SPL akka jirutti waan ni taate. Daaraa taate. Waraanni dargii gadhiisee baqate. Amma isa dhufe sana dura dhaabbannee lollee amma lollee humna guddaadha. Dura dhaabbattee humna muraasa 2-3 waan gootu karaa gadhiifnee fi hin darbe. Sana booddee duukaa buune. Booddeedhaanii duukaa buunee dhaqee Daabbusiin illee Baambasiin dhaabbannee Yaabusiin laga Daabbusirra hin dhaabbannee gadhiisanii mukutan. Mandii ga'anii mandiidhaa ta'uu didee gadhiisanii mukutan. Amma sanatti duukaa buunee riqicha bariinaansaa gaafa guyyaa lammataa humni deebi'ee dhufe. Nutis ergee waraanni aara galfachiifnee nyaata nyaatanii horiin qalamee fi maal goonee horii binnee qallee fi aara galfatee sochii gaafatti fufuu Baambasiitti walitti dhufne dargii wajjin. Lola guddaatu ta'e gaachitti salphaa miti xiyyaarris miigiin kun nurraa waan ta'aa ture. Sanas ni waan taane Asoosaan qabameera gaamma Asoosaanis qabameera maali waraanni hundumtuu waan ta'eera. Sana booddee dargiinis cabsitee ammas dachaatee irraa ariinee liqicha Daabbus qabannee sochii keenyatti fufnee jechuudha nuyi akka sanatti. Sana booddee dhagaa ergii Eertirootii yeroo sana godhanii gaafuma guyyaa 7 moo akkami guyyaa 5 akkas Yaabbusirra wajjin turre sana booddee waamamanii hin deemanii akka deeman isaan Mitsawaa dhaqanii Mitsawaa qabatan. Maaliif humni hin jiru humni gara keenyatti achi dhufeera humni dargii. Isaan dhaqanii Mitsawaa qabatanii sanarraan egaa Tigireenis waan taate humna jajjabeeffattee waa qaqqabachuu jalqabdee 90 sana keessa egaa Tigireen kan gaaffii kaafte. Waraana akka Eertiraa sanatti waraana asiin galchinee OLF wajjinii walii galtee goonee waraana dargii asiin rukunnaa kan jedhu mootummaa Sudaanii wajjin haasa'anii jedhan. Amma egaa nuyi dirree jirra quba hin qabnu kana. Amma sana booddee jaalleen cottii dhaamsi dhufee karaa ajajoota Sudaaniin dhaamsitti dhufee jedhama. Jaalleen coo walgahii godhee akkami goonaa jennaan dhaqee itti jedhanii erganii jaalleen coo dhaqee achumatti fixanii dhufan. Lakkii hin danda'amu hin fudhannu. Maaliif nu dhabamsiisuudhaaf nu waan nu gochuudhaaf dhufti malee dhugumaan nu wajjin loluudhaaf dhugumaan waan gochuudhaaf miti kan isheen dhuftu. Sana booddee qorrama sana qabatte Tigireen isa kana qabatte duraan yeroo nu jedhan sana waan ijaaraa jirti OPDO ijaaraa jirti.
yeroo midhannee argineerra OPDO akkasiin ijaaraa jirtu 84 keessa. Humna achi keessaa nama 7 nama meeqatu fudhannee nu wajjin galan nu wajjin nuti Oromiyaatti deemnee warra dhufan jiru isaan keessa. Malee warri kaan achitti OPDO ta'anii achi waan ta'aa turanii. Fedhii hin qabdu waan guddina adda bilisummaa Oromoo irraa fedhii hin qabdu Tigireen. Akka kan itti quucaruu fi akka itti waan ta'u barbaadu isa kanaa fi karaa kanaan dhufnee seennaa jennan lakkeen ta'uu jedhame. Warra Shaabiyaa wajjin yeroo sana yeroo gabaabaas ta'u Shaabiyaa wajjinis yookiin immoo warra Isaayyaas fa'aa kana wajjin waraana isaanii wajjin amma ta'e waliin naannoo sana loltaniitu yookiin immoo dhufanii naannoo sana turaniiru. Isaan waliinoo hariiroon keessan yeroo sana maal fakkaata ture? Hariiroon gaarii ture. Hariiroon gaarii ture garuu dhumarratti ergi TPLF gara 90 keessa gara waan itti seenaa dhufte yaadi isaanii jijjiiramaa dhufe. Isa kana irratti nu bira gara kaampii dugda duubaatti deebi'an isaan. Nu bira waraana fuuldura jiru wajjin hin jiran. Amma gara dugda duubaatti deebi'anii achi jiraataa turanii sanarraanii ni asiin TPLF kana hordofaa turan. Maaliif afaan wal dhaga'u reediyoo xalafu. Sanarraayi wal quba qabu waan ta'anii fi waan tokko mallattoo agarsiisaa dhufanii turanii jedhan isa kana hin beeku. Amma sana booddee dirqamatti kenname sirnaan waan fudhachuu didaniif yookiis waan rimcicummaa agarsiisaa dhufanii fi Jaal Daawudii akka kanatti walii deemuu hin dandeenyu gara biyya keessanitti galaa jedheen asiin Tigireetti karaa Laqamteetiin deemnaa jedhaniin. Innaa hin danda'amu jedheen. Hin danda'amu. Karuma dhuftaniin asumarra deemaa karaan kuni karaa TPLF irra deemaa jirtudha jedhee harkatti didee jedhan oduun dhaga'e isa kana. Jaal Daawud irraallee hin dhageenye kanan namuma biraarraan dhaga'e. Sanarraayi gara Damaasin irraanii Sudaanitti deemanii achirraan biyya isaanitti galan. Malee isaan fedhiin isaanii asumaan itti dabalamnaadha TPLF itti gara karaa Laqamteetiin deemnaa kan jedhu gaafatan. Yeroo warri TPLF gara lixaa kana keessa eegaa booda keessa isinis yoo didamees isaan garuu dhufuun isaanii nafne isin yeroo sana akkam turtanii dura dhaabbattan immoo hin eeyyamtan immoo maal fakkaata ture haalli sun?